عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هانتو جاللتها فمرتها إساء الدور اللي جرى مالي فاللي إساء ورجتني قافي سنتي تهي قبلي جهان تكك أبد إلوفين جرى ورى جالل الصوبا كيس جران ورى إسين صوبا جران كيستو جولي شمرن بي عربا كيس جرتن نمون بي غرغراتها أني وان إسين قبدن وكم فايدة وي إسين الربرباد كان ديمن ملتو لي كان قبل أيوة السلام عليكم جرجرتو بوليا بغجراتن فيديو كان أقوم سنبرا جهين شير وليف قولا أبوليان كنا شمراني كريف بيابهن كواتا كهوبنون كوني برانا جيتان أبدي سن الراكب تمام إيرتوكو غافا هدف ويي كباتو وانت ويي قلمان كهو غافا بربادو توكو فرتي نوتي ميديا قبرا جرا شمران هدو ميديا قبرا جرتاني إني dubartoota miidiyaa gubbarra jiran kana wanni jala deemee suquu fi yookiin wanni jala deemee itti dhihaatu fi tokko tokko kan dhugaan deemullee hin dhabamu garuu immoo mallattoolee kana warri irratti argitan isin irratti osoo hin taane harka caalu faayidaa keessan irratti xiyyeeffannoo godhate waan ta'eef irraa of eeggadhaa jechuun barbaada. Inni tokkoffaan ni sardama si wajji wal baruudhaaf sirriitti jarjara. Bakka tokkoffaa ati bar nama tokko guyyaa malama guyyaa sadii keessatti eenyummaa kan kee dabarsiteen kennitu garuu namni faayidaadhaaf sitti dhihaatu eenyummaa isaa kana tafatfadee sitti yaani si ibsa jechuudha of si ibsa si galee sababni isaallee ati shamarri biyya arabaa takka beela isii sirriitti beekan nuti beelli kenna maalidha dhiira osoo hin taane nama qulqulluu nama gaarii nama keessa kennatti malu nama nu hubatu nama hubannuuf nama nu dhagahu nama argitee yaada kennatti itti qoodan waan ta'eef gaafa inni eenyummaa isaa sana feekii nutti argisiisu nuuf dhugaa fakkaata waan taateef carraan nuti keessatti kufuudha guddaadha jechuudha. Tamam kanaaf namoonni isinitti dhihaatanii waan akkana kan isin argisiisan hundi isin jaalatan jechuu miti. Inni lammataa guyyaa lama sadii keessatti maal sin jedha beekta? Ani qumna gariidhaaf si barbaadaa sin jedha. Maasitu sobaaf barbaadaare guyyaa lama sadii keessatti namni eenyummaa kan keetii osoo hin beekin maal akka taate osoo hin beekin maal akka ati taate osoo hin beekin maal akka inni ta'e osoo hin beekin qumna gariidhaaf si barbaadaa sin jedha. Bar osoo qumna gariif si barbaade eega qumna garii na barbaade deemiti warra kiyyarraa fixadhu osoo jetteeni warra keetirraa hin fixatu si galee sababni isaallee asumatti si bilcheessuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Asumatti waan sirraa barbaadu san argachuu waan barbaaduuf jechuudha. Meeqa keessamtu dogongora kana keessatti kufe laata. Tamam kana jechuun isaa dafee akka ati isa amantee of kennitu akka ati isatti hirkattuuf akka ati isarratti of gadhiiftuuf ani qumna gariif si barbaadaa sin jedha. Uffeen kun inkijiba dhiirri dhugaaf si barbaaddu tasgabbiidhaan suuta si hubattee si qorattee si barattee amala kee hubattee gaarummaa kee sana sirriitti eega hubatte booda gara qumna gariititti achi tarti jechuudha. Garuu warri sobaan namatti dhihaatu kuni qumna gariif si barbaada jedha torbe mataa keessatti xumuratee iyyuu si galee. Inni lammataan inni sadaffaan waa'ee galii keetii haasa'a. Maaltu waa'ee galii keetii isa haasofsiise? Ati feete galiin kan kee guddaa ta'ee feete galiin kan kee xiqqaa ta'ee wanni waa'ee galii keetii isaa haasofsiise hin jiru. Sababni isaallee inni dhiira birrii takkallee hin dalage shilingillee hin dalage ta inni dalage santuuyyuu abbaa manummaa isaa mirkaneessisa malee taati dalaydu miti jechuudha. Taati dalaydu eega si fuudhe booda eega ta'isaa si godhate booda si galee walii galtanii waan walii hiitan taasisu. Garuu immoo yeroo hunda yeroo haasa'u isaa keessa waa'ee galii keetii kana waa'ee maallaqa keetii kana sitti gabbisee sitti haasa'a taana namichi wayin si xamadaa jira malee jaalala dhugaa yookiin fedhinnaa dhugaa yookiin jireenya bultii ati barbaaddu san keessa si galchuun barbaadu jechuudha. Kanaafuu irraa of eeggadhu maaliif hima? Nuti shamarran biyya arabaa yeroo baay'ee waa'ee jireenya kana ni yaanna ofii olitti yaanna wanniin obboleeyyan kiyya shamarranii ijoollee daa'imman biyyaa yaatee waggaa meeqa keessa waggaa 8 waggaa 7 keessatti jaartii dullatti isii godhu yaada hin dhiphanna maatii kennaaf hin dhiphanna ofiif hin dhiphanna jireenya kennaaf hin dhiphanna obboleeyyan kennaaf hin dhiphanna dhiphinni kun immootu jireenya kennarratti yookiin fiizikaali kennarratti dhiibbaa geessaa deema jechuudha.
gaafati waa'ee jireenya itti kaastu inni waa'ee maalii sitti haasa'a beektaa? Waa'ee rakkinaa sitti haasa'a. Bara akkana taanee bara gabayaan akkana taatee bara rakkinni har'a siin bahee bara akkas tahee bakka haga haasawwan si jibbisiisu hunda siin gaha jechuudha. Waa'ee rakkinaa malee waanuma hamilee sitti godhee bakka ati hamilee qaba nama kana wajji jettee yaaddu siin taasisu. Hamilee takka hin qabu jechuudha. Kanaaf inni waan irratti xiyyeeffatee deemaa jiru galii keeti waan taateef galii keessan hanga jedhee harkatti galfatuu fi si waliin adeemsa godha. Inni shanaffaan galii siin jedha. Gara biyyaa galtu malee siin jedha. Yookiin bakka jiru sanitti si waama. Bakka fedhee haa jiraatu. Galtu malee nikaa sirraa hin qabu. Waliigaltee afaanii qofa walirraa qabdan. Akkasitti haasofni isaa isa kana galii siin jedha. Ati asitti kaayyoo qabda. Jireenya wayii oofaa jirta. Kaayyoo keessan osoo galmaan hin gahin jaalala isaatiif jecha galtee si jiraachisuuf osoo hin taane taatee qabdu san sirraa bittinneessuuf galii siin jedha. Akkaataa itti si harkaa waan san baasuu fi galii siin jedha. Haati isa amantaa isarratti of gattee waa itti gadhiistuuf galii siin jedha. Bakka eegbaachuu siin yaa galu. Kanaaf mirri akkanaa kun jara sana keessatti ni argama taana dubbiin tun dubbii sobaati irraa of eeggadhaa. Silaa xalaata bitanne xalaata baay'ifachuulleen sirrii miti. Inni jaaffaan maaliif na jaallatte? Maal kiyya jaallatte? Maalirraa jaallatte? Gaafa jettee ati gaafii itti dhiheessitu intala biyya kiyyaa waan taateef siin jedha. Intala biyya kiyyaa waan taateef. Bakka intala biyya keetii waan taateef qofa jaallata jechuudha. Laan kaayyoo keen beeku. Adeemsa keen beeku akkamitti jireenya tana akka itti oofattu waliin mari'attanii qabdan wanni inni si jaallateef amala kee osoo hin taane eenyummaa kee osoo hin taane waan intala biyya isaa taateef dogongora guddaadha. Kanaaf waan akkanaa kana qabxiilee haganaa kana irratti argitan taanaan wanti sun soba keessa jirtanii of hin sobina irraa of eegan isiniin jedha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa keessa jiran yeroo baay'ee nama irraa fayyadamu malee nama isaan fayyaduun argatan. Nama irraa fayyadamu. Nama xiqqaa fi guddaalleen even maatima isaanii keessallee kan irraa fayyadamu malee kan isaan fayyaduun argatan. Yeroo hedduu isa kanaadha kan mul'atu. Wanti hamilee isaanii cabsee wanti akka isaan of dhaban taasisullee isa kanaadha jechuudha. Tokkoffaa mira jaalalaatiin seenanii namoota hamilee isaanii cabsan. Lammata waan isaan dalagatan bakkaa fi karoora itti godhuu dhabuurraa yeroo isaaniin eegganne malleen isaaniin jirtu humni isaaniin jirtu waa hedduu walitti dabalateeti akka isaan abdii muratan isaan taasisa jechuudha. Kanaaf dhiirota akkanaa kanarra of eeggadhaa rabbiin isin eegu. Nagaan na tura yoo isinitti tole sheer waliif godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo iyyaa ashamaar kafuuna jira jirtu obboleeyyan baga jiraattan. Mallattoolee afran ansii himu kana jireenya kan kee jaalalaa keessa ta'e bultii keessatti argaa jirta taanan mallattoon kun mallattoo dhugaati sirriidha waan taateef filannoo sii dhiisaa ofitti amanamummaa qabaatte wanti naa malu kanaa ol jettee abbaa fedhee kaleessa jaalala abbaa fedhee wajji jiraadha abbaa fedhee wajjin waan fedhe ta'e garuu kabaja siif malu san bakka siif malu san yoo siif hin kennin yoo fedhe abbaa manaa keetii yoo fedhe jaalallee kee yoo fedhe waan fedhe haa ta'u wanta dubartummaa keetiin sii malu bakka sii malu san yoo sin kaahin akkana of duuba deebitee ilaali. La'annu rabbiin nama kana gaafa uumu kabajaan uume jechuudha. Yaa viidiyoo kana sheer godhe. Sheer goote? Sheer bakka akkasila dubartiin hedduun waan kana hin jira wanni akkanaa kunillee jettee akka of gaafattu waan barbaaduuf waan biroo of keessaa hin qabu. Dhiirri tokko yookiin abbaan manaa kee tokko yookiin namni ati jaalattee jireenya wajjin oofatuu barbaadu tokko mallattoo kana yoo sitti argisiise waan wayii sirratti yaadaa jira jechuudha. Tokkoffaarratti yaada isaa sirraa kaasa. Yaada isaa sirraa kaasa jechuun kaleessaa waliin mari'attanii waliin haasoftanii jireenya keessan keessatti bakka gammachuutittis tahee bakka gaddaatittis tahee wantoota jireenya keessan keessatti haaphiin ta'u kamiifiyyuu waliin mari'attanii furmaata itti kennitan yoo tahe har'a waan isa gammachiisus yoo dalage waan isa gaddisiisus yoo dalage wanta jireenya isaa keessattis kasaaraa irra aansullee yookaan keessa bu'u taate si wajjin marii dhaaba jechuudha. Si wajjin waan wayii mari'atee furmaata itti kennuu addumaan kuta namichi
qaallicha addumaan kutasii galee kanaaf mallattoon kun mallattoo guddaadha. Namni nama waliin jireenya qabu tokko wantoota jireenya isaa keessatti isa mudatu tokkoof of kennee waliin mari'atee furmaata itti kenna. Sun hin jiru taana namachi gara biroo mari'ataa jira waan ta'eef yaada kan keessa irratti kontirool godhi. Yaani maaliidhaaf ta'e wanni kun jettee ati of gaafachuu danda'uu dhaqa. Yoo sanii tashin boruun miidhamta. Inni lammataa bilbila isaa sirraa fageessa. Haadha manaa yoo taate bilbila isaa tokkoffaa si bira taa'ee haasa'u, lammata mootuu koodii bilbila isaa yeroo yeroon sirraa jijjiira. Sadaffaan akka ati bilbila isaa harkaan tuutus hin barbaadu. Kana jechuun kaleessa bilbila isaa raamzii isaa beektaa waan inni hojjetu bilbila isaa keessatti quba qabda. Innis kee quba qaba yoo ta'e wanti inni raamzii isaa amma si jijjiirsisu hin jiru. Ammallee immoo yeroo haasa'u sirraa fagaatee haasaa taana namichi suni jireenya faalamaa wayii keessa si galchee jira. Yookiin immoo sirratti filannoo biroo barbaadaa jira. Sirratti filannoo biroo argatee jira. Tamaam. Manam wanti bakka akkas yaa sirratti waa wayii barbaadaa jira argatee jirallee kanuma sirraa dho'isa wanti qumbulaa wayii achi keessan kenne dhimma hojii yoo ta'e dhimma hojii kaleessa illee hojjetaa ture har'alleen hojjeta wanni inni sirraa dho'su hin jiru. Tadagaagami yeroo baay'ee irra deddeebi'ee koodii bilbila isaa akkasumallee bilbila isaa siin dheessa yoo ta'e namni biroo jireenya isaa keessa galee jira. Yookiin akka filannootitti nama wayii wajjin jiraachaa jira. Akka filannootitti nama wayii jireenya ofiitti maksee jira jechuudha. Bakka akkati argitu hin barbaadu. Walumaa galatti waan kana of keessaa qaba sii galee. Akkanumaan na dhossee mana yaallam akkana wanni si dho'isan hin jirtu. Inni sadaffaan oluma ka'ee lolchiisa. Bakka ati yoo wayiillee itti dubbattee mee waan kana akkana goonuu jettee ati jechuun karaa magaarii wayiitiin oora amma akkuma dura siin jedhe san waa'ee bilbilaa kan akkamiin narraa dhossita maaliif na dhossita bilbila kee jettee humna ati gaafii sirrii ta'e wayyoo gaafattu olumutaalee qabaa na dadhabaa jedha laala. Hin lola bakka akkamiin na amantooti ma akkana jetta na shakkita madireesh bakka yaadota ati silaa hin kaasin hedduu sii kaasa jechuudha. Bakka yoo sitti kennee ilaalte rakkoon qabu yoo ammallee mana kee keessa wayii jette lola baay'ata. Bakka oluma ka'ee siin lola oluma ka'ee jechoota sitti darbata oluma ka'ee waan wayii siin jedha yaani narraa deemi siin jechuun barbaadu kaafaan bahee dhiirri narraa deemi hin jettu bara. Narraa deemi siin jaaladhu siin jaalanne siin hin jettu sii galee garuu akshinoota garaagaraa si argisiisti. Akshinoota hedduu qabdi jalatti. Akshinii san argitee ani kabajannaa mala bakka ani wallahi sitti kabar dasilanya dubartii yogguu of kabachiistu hogguu kabajamtu jireenya jiraatu tokko keessatti dubartummaa isiitiin hogguu kabajamtu baay'ee natti tola. Bakka kabajni kan ka'e hin jirre abbaa fedhe maan ta'an. Sigala bakka kabajni kee ittiin eegamne wanni ati soitu hin jiru. Bakka yaani sil nama addunyaa gubbarratti yoo na dhiisan jala du'a yoo jettee xayyib yoo namni sun du'e jiraachuun kee hin hafu bara. Kanaafuu yoo namni sun respect sin goone yoo sin kabaje yoo bakka sii malu san siif hin kennine na amani jechuun ati akka meeshaati isa biratti. Immoo ilmi namaa meeshaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoo ati uumaa xiqqoo uumaa bakka jireenya kee keessatti waa wayiitti mari'attu waa wayii ati jetteen ni lola jechuudha. Inni sadaffaan ni lola akkanumatti isa lolchiisa. Tamaam loluun qabu sila garuu hin lola'in. Maaliif waan isa keessa jiru isa lolchiisa malee wanta loluu hin qabneef waan loluu qabanillee jira jireenya keessatti mirga dirqama waan jedhamu jira. Inni afuraffaan yeroo siif hin kennu. Kaleessa bar yeroo guddaa yeroo dheeraa wayii sii kennaa ture. Har'a garuu yeroo siif hin qabu namichi. Bakka kuwaasiidhaaf yeroo qaba, maatii keetiif yeroo qaba, maatii isaatiif yeroo qaba, hiriyootaan isaatiif yeroo qaba, jireenya hawalee isaa dalagaadhaaf yeroo qaba, waan hundaafuu yeroo qaba garuu siif yeroo hin qabu. Yeroo isaa wajjin mari'attu hin qabdu, yeroo isaa waliin dubbattu hin qabdu, yeroo kaan bakka biizima of godha namichi. Bakka lafti nan tuqinii samiin nan tuqinii jidduma kanatti hafasiin jedha. Kun sirrii miti. Jireenya bultii yookiin jireenya jaalalaa tokko gaafa nama walii oofattan yoo nama sanirraa fixattan deemi osoo namaan jedhan yookiin bakka anaafati jireenya kun waliin nu galchine waliin mi'aa hin qabnu yoo jedhan rakkoo hin qabu. Siigalee garuu immoo bana garaachuu laay dubartiin yeroo baay'ee keessi isii waan wayii itti hima hin fudhattu malee keessi isii wanta hamaan tokko yoo deemaa jiraate yoo wanti hamaan tokko isii hin ajabin keessi isii itti hima.
bakka wanni kun akka sirriin ta'in akka wanni wayii sirratti deemamaa jiru keessa isiisitti garuu immoo fudhatuun barbaadu tokkoffaa irratti dubartiin yoo baatee galuu hin dandeenye hojjetaa hin jiraan hirkattuu yoo taate murteessuu hin dandeettu wanni fedhachumatti dhagaatti darbata malee ati dubartii ta'uu kee bichaan yoo fedhe bultii keessatti yoo feete alattis kabajamuu qabda sigalee yaa kabajamuu qabda dubartii dharee maali wanni kabaja keessarraa buusu hin jiru bar kanaaf jireenya keessatti illee namni si waliin deemu tokko erga abbaa manaa kee ta'e erga nama jaalatu erga nama jireenya wajjin ooffataa jirtu tokko ta'e wantoonni mira kee tuqan wantoonni siif hin tolle wantoonni sin gammachiisne tokko godhamuu qabu garuu erga godhame mootuu namtichi sun already jireenya isaa keessatti waan faalame wayiitu jira jechuudha. Sigal gaafa kana ati jechuun gaafadhu gaafattallee deebiin argattu dubartiin keenya yeroo baay'ee osuma isiin jettee of keessatti gadi gubattu osoo of keessatti gadi gubattu fuulli isii nyaatamee kabooda miidhamtee jireenya san keessatti illee hin cabu isii hin oolle gizeetti kenniti jechuudha. Sigalee sabab jedhee of tahee dhaabbadhu ofitti amanamummaa kee dabaluu qaba. Sigalee ani abbaan fedhe yoo na biraa deeme abbaan fedhe yoo narraa fagaate abbaan fedhe jireenya kiyya keessa yoo dhufee deeme wanta ati hir'ina qabduuf miti yeroo tokko namni kan deemu jechuudha. Wanta ati hir'ina qabduuf miti bilginnaa mataa isaatiif deema sigalee waan ofii isaatiif balagee ta'eef deema malee waan ati hir'ina qabduuf miti kanaafuu ofitti amanamummaan kee hanga caccabee si harkaa badutti hin eegin. Tamam yaa ati eenyumaa wali ani ilma qaba ani jireenya kiyya kanan jaalala namicha kanan jaaladha ani isaan addabuun barbaadu jaalala maa habibti jaalalli sirraa eegala yoo gurra siin kennin yoo siin kabajin mirri jaalala jedhamu hin jiru soba keessan dhiisa kanaaf qabxilee afran kan jireenya keessan keessatti hin argitan taanaan wanti kun of duuba waan guddaa wayii qaba jechuudha kanaafuu sheer walii godha bolee akkanatti haa fayyadaman milkata kunam milkata